obbulummaa hin jira migraata keessaa ba'ee isii jaaladha malee jaalala ishee fuulduraaf ni jira jiraachuun naamin sanii hin qabu jettee turte na fakkaate. Ka sadaffaa immoo maaliin barbaada beekta? Anillee fadhiinii fi jaalaltee dirqiin taatu. Sagalee asi jaaladheef dhuguma asi jaaladhee si faana deemeef haatiin hin jaalanne rakkoo. Anillee kaayyoon kiyya jijjiiramu. Kaayyoon manaabeef beekuudha malee ani si jaaladhee ati na jaalachu haatiin hin jaalanne si jaalachuu kiyya dirqimee naan qabu jechuu sagalee jaalala jechuun itti dhaqqabata yeroo taaskiidhaan deemte waan ta'eef maaliin sirraa barbaada takka barratti akka adda isaa qabu danda'atus anaaf itti rabbiitu waliin nafate malee ilmi namaa walitti hin fuun. Maaliin sirraa barbaada dhugaa rabbii dubbachuuf duraan illee anaaf itti waasaappii waliin barre miidiyaarra wal barre waan jiru miidiyaarratti haasoo barbaada waan biraa sun ta'in kun nagarii ta'ee sun ta'in bakka just obbolummaa inni obbolummaa san dhugaa rabbisanii sirraa barbaada. Yoo ammoo namni beektaa inuma gubbaa keenya namni gubbaa walakka malee keessa goolarbo keessa gobbee gadi fageenyaan nama harka rabbi beekta. Yoo ammoo ni jiraame wanni jiru jiraate akkana jennee keessaan feesta olgonee haasoo dandeenya. Lakki roomaana lakki akkuma ittisan yoo dhugaa haa ta'u keessaa hanqi rabbitu si harka. Namni adeemsa ilaalee dubbii roomaana kana kan waliin jaallee jaalataa hin fudhaa jechuus hin danda'u beektaa san fedhee keetii onnee dandeessee barbaadnaan ta'e. Maasii qabu walii beektaa. Namni wal faarseef waliin jaalatu wal jaalatee waliin fuudhu. Sanaaf irratti maal jira? Jijjiiramaaf ni jijjiirama akka nama kamuu rabbiin sababsa dhuseenja anaatu riskii isee kannaa riskii rabbiitu naa kanna waan ta'eef namni fayyaa qabu cabsee biroo ishee akkatu waan dhabuun qabu. Ani just maanis irraa barbaada bakka siris kun nagari obbolummaa tanaan obbolummaa lakki arafaat akkanaa hin jiraame ati jijjiiramaa siraa fadhaa. Fakkaattee jiraatti waan jiru hin dandeenyaa. Jechuuti jettee haasoo dandeessi. Jijjiirama fi jirratti ejjennoo fi jijjiirama. Dhuguma ani wallahi dhugaa rabbii dubbachi boodaa guddoo maaliif waan takka waan ilmi namaaf ta'urraa hammeenya sirraa hima dullee hin qabu san gubbaan akkas jechuun keessan hedduu hamilee xiyyanatu ka beektaa sila hangaan bakka san galmaan ijoolleen eeguu qabda beektaa yoo na jaalachuu baddillee gaafa akkasitti jaalallee qabaa jaalallee waggaa shan wajji jiraanne qabaa jettee gisee dubbatu san xiqqashallee miira xiyyaa fila naanee siin jenne yoo manni video guli jiru tuyye nadega yaa fitaddu siris kun nagarii waan garaa xiyyaa keessa jiru siddaatu jira so waan ta'eef haajannu xiqqashallee hangumaan bikka dubaay shan dhaquu kan hin eegin bikkaan jedhee yaada maraa xiqqii bakkaan gosuun hin eegin ani akkas jechuun akkasitti ol baatee dubbachuun keessan ana caalaa oromoo hunda mataatu qasee galee to just jaalalti gama tokko rakkoodha. Daki arafaat ana akka ta'e faayiduu jee guddattee leellistee mul'attee Tutti yeroo ishee kanaanis akka nama takka daki arafaat uftaatee gaafa fakkaattee jiraattee just waan jiru keessaan peste barbuune haasoo dandeenyoo jette ani caalchisee maafi si jaalladha beektaafati duroo irratti qaalee fayyagoota na kabaja waan barbaadde bakka sirraan dhabu nama akkanaa kana beekta maaf na jaalattee maaf nama sana jaalatte yeroo namni naan jaalatti dhageenya waan ilmi namaa namaaf toorraa waan naan jaalatti qabu garuu haa hin jiraa hedduu natti dhagayama
Gizee fi dhasumatti obboleeyyiin naan jedhe gizee fi dhasumatti anaaf yaati. Bilis an si ariifachiisu garuu waan biraa sun ta'e ani akkamii fedha beektaa obbolummaa nan sitti obbolummaa kiyya gajjabeeffadhe. Gadda keetittis gammachuu keetittis dhaba keetittis harka keetittis ifaana sallafee si wajjin jiraachuu fedha. Sagalee leke akkana arafat itti bahi dura faayidee jijjiiran ifakkaat iftee warraarra sappoorti si godhee si cinaa dhaabbate si qarqaare kan cinaa dhaabbattee qaqqaatee leelistee mul'attu fedhettus san mirga keeti. Leke akkanumatti dhuguma wanni ati itti sirrii ani buuna kanatti ilma rawwii dubbii tabbaa fakkaataa jette beektaa Oromoon jecha guyyaa san jettalletti illee gisee ilaaloo jibbasatii waan qabdu natti fakkaanne beekta. Araboo takka dubbadhuu re. Takka dubbadhuu. Waa'ee mooraalis jammara hanga ammaas mooraalii makan kee eegee guyyuma takka afaan bahee jecha itti nama soban sitti dubbadheen beekuu si jajjabeessuun kiyya si wajjin taphachuun kiyyaa si wajjin yeroo dabarsuun kiyya already anis nama dalagaa walii gaffi fiiguu waan baay'een biyya ormaatti osoo nu jiru yeroo kiyyaa si faana akkas gochuun kiyya si jajjabeessuuf yookaaniif mooraalii kan keessi eeguuf isa lammaffaa amma irraa kalee akkana naan jettee jettu kana afaan kiyya bahee guyya takka anis yaada ati yaadde kana yaadeen jira deebii osoo isii bakkaan hin gahin galma isii yaaduuf saniyyuu hin gahin waan tokko ittiin dubbadhu kan jedhu hanga ammaa akkanaan si naasaa si tabsiisaa si waliin si jajjabeessaa si faana jira anas miti ammas kan afaan kiyya dubbatee akkas bahee akkana isiin akkana ani nama jaaladhu qabaannaa isin jaaladhu jedhee waan akkasitti onnee kan keessi cabsullee sittiin dubbannee si dubbachuu siin barbaanne ilma namaa immoo jalaa hin baatu ilmi namaa immoo waan baay'ee si fidaa anammoo na beekanii gadi fageessee namni na hubatu yoo jiraate sirriin na beekaa akka maaliif si jajjabeessu maaliif sappoorti godhu maaliif si faana dhaabadhus namni baay'een fokasii godhu yoo jiraate na beekaa nama jaha muraasa parsantii muraasa yoo ta'e malee namni baay'een guyya takka guyya lama si ilaalee si madaalee si beekaa ani immoo jecha hamilee sitti horu sin fuudhaa jaalallee tiyya haadha manaa tiyya waan jedhee si jajjabeessee deebi'ee immoo onnee kan kee cabsu waan godhe hin qabu hanga har'aatti si galee gaafa si baree gaafa si dhuusan irraa si galee gaafa ati jaalala akkas jetturraa mee kan jaalalaa itti deebinaa saan kan jaalalaatii miti ati nama jaalachuuf bakka itti jaalatan jiru miti jaalalli iddoo hin filattu garuu iddoon kun siif hin malu gaafa jijjiiramtee bakka yaadde geettee waan namni harka qabatu qabattee qabeenya namni harka qabatu qabattee uffata namni uffatu uffattee nama gaarii taatee nama kamiinuu wal qixxooftee gaafa jette waa'ee jaalalaa itti deebinaa amma kan dursu waa'ee kana osoo hin taane amma sa'aatiin isaa ammaan yeroo haasa'arru kanattis hin geenne si galee amma miti sa'aatiin isaa sa'aatiin haasofnu sa'aatii biraati sa'aatii sanitti haasofna kan jaalalaa nuuf haa taa'u atuu qabeenya godhattee gaafa argatte anuu sitti deebi'aa si haasofsiisa waliin haasofna waliin taphannaa namni zamana kanaa waa qabaatu malee maatiin kan keetus hin jaalatu maatiin kan keetus hin fedhu yeroon ka jijjiira maatii sana booda haasofnaa mee iddoo jirtu kanaa baata mee finfinnee ol dhuftaa mee biyya kana jijjiirtaa mee dalagaa ilmi namaa dalagu dalagattaa achi baatii achi booda ni haasofnaa ni taphannaa waniin ani sin jedheef dhimma mataa kiyyaa qaba dhimma dhuunfaa kiyyaa fi saayikoo mataa kiyyaa waan hime qaba sii galee akka nama tokkootti waan mataa kiyyoof amansiise waan qabuuf namaan osoo mari'anne waan kana kan godhuuf sii galee warroonni na bira dhaabatanii na gargaaranii sappoortis godhanii siin jiranii haa galatoomanii guyyaa galateeffadhus ni jira akkasumas waan danda'uunanis warri kuwwanis warroonni na bira dhaabatan namoonni galata deebisuuf barbaadu ni jiranii kana hunda kaniin ofi amansiisee assaayimentii kan ofi kenneef dhimma mataa kiyyaa qaba ammas dubbachuudhaaf sa'aatiin nan geenne sii galee yeroo amma itti dubbadhullee miti ammas yeroo na barbaachisa ammas karaarra jira karaan imalli kiyyaa fi yaanni kiyya naaf hin guunne kana waan ta'eef yeroo namni dubbadhu sa'a kanaa miti ati immoo wanni na jalaa akkuma atuu jette na jalaa barraaqxuuf hin jiru sa'aatiin kun sa'aatii waa wayii walitti dubbannee wal jala murruu miti sii galee atillee naa taphadhu naa taznaanna'ii fokasii kan kee gara dalagaa godhii waan kaanii akkuma siin jedhe akkuma kalee siin jedhe suuta itti deebina sii galee ati ka dalagdee dalagaa irra fokas gootee jijjiiramatti seentee nama waa qabatu taatee dalagaa kan keetiin gaafa biizii taate akka kiyyaa kanatti walii gaffi fiiddee gaafa biizii taate xiqqoo guddoodhaan yeroo sana haasuuf naanaafati sii galee amma garuu kan ittiin biizii of godhuu qabdu akkuma koo kana dalagaadhaan biizii of gootee akka nama kamuu fiiddee dadhabdee galgala galtee yeroo sanitti teeku wal goona naafati chiggiriin rakkoon qabu already sa'aatiin amma itti dubbadhu ammaa miti sii galee amma sifaana taphachuun fedhaa sifaana kolfuun fedhaa si jajjabeessuun fedhaa sifaanuma akka dura dabarsuu fedha sii galee kana waan ta'eef
waa'ee dhimma biraa dhiisii fookasii kan kee gara dalagaa fookasii kan kee ana mootu akkuma duraa saniin na yaadi sii galee anillee akkuma duraatti si yaada ilmi namaa kana jedhee san jedhee dhiisi ka ilma namaa ati fookasii kee 75 dalagaa irra godhii parsantii 25 naa kenni nafaana taphadhu nafaana haasa'e ani eenyu nu dabarsiisiin haasa akka eenyu tuttuu addaatti si godha waan barbaadu waan danda'u akka obboleettiif akka waan hundaatti jastisii bira ta'ee waan baay'een waliin jira kana waan ta'eef sa'aatiin anamma malee galmaan hin geenye kanaaf wixinee qabatte kanarra jabaadhu anas nan qaanessinii ofiisin saalfachiisinii alaamaa qabaadhu nama baay'ee jaalatamtaa nama baay'ee si beekaa nama baay'ee bakka guddaan si eegaa bakka guddaa namni si eegu